ammatti bilisam ila maal jira beektaa boona kunoo kana barbaacha baane kan arganneera kunoo mootummaa jin karratti olii galleerraadhani ibsa laatan hin qabani maal jedhan ibsi isaanii maalidha sabatu galaanuun jennaan gallee jedhan maal farramuudha man asirratti maal farramuudha እና ባይጆይ ቦና ጃልመሮን ከይኒ ገሉ አኩማ ጀልቀበ ታንዛኒያት ጎዴ ቻለ ዳንታ ሳማ ደበርሴን ከኑ እንጉርጉሩ ካዩ መናቤ ፊንሸረፉ ጀዴ ትረምቲ ካዩ ሰነ ዮ አርገቴሞ ካዩን ሱን ዮ አርገሜ ዮ ሚልካኤ ዮ ገሌ ጎቱማን ከን ጃልመሮ ትራን ከነቴ ከኑ መቶ ኦሮሞ ትራን ከነቴ ከን ጃልመሮ ኮኮዞን ታኔ ከን ጃልሰኛ ከተተውን ከማሊፊ አመፈከኛ ጃልጎሊት ደንጊ nadaki fanantu mura jalgolitti denge gale ture even gara waggaa lama hidhameera achi keessatti jechaadha qooda waan haadha manaa isaatii irraan kan ka'e jechaadha jalgolitti denge hicciisaa sirnaan hin beekan namni kuni hidhaadhaa bee dhaqii harka kennadhennaan gadhiisan of jiraachisu jedhanii of jiraachisuudhaan magaalaa Finfinnee gale sana booddee jaalsanyii illee itti dabalamee gale kanaaf jalgolitti denge illee gootaa jechaadha akkati jechaa jirtutti Mari fi jalsanyii abra into muraye into mura wanta ka qalbii fadhu yo haso ida guwaso ogu jede bar maali situ okay laakiin asa goota jechuun maal jechuudha gaafii kan dandeessa goota jechuun maal jechuudha boona goota jechuun nama injifate akkuma injifateera sanyiin ila yo dhageeffadhu ba yo oromoon marrootti garagalte marroon du'e qabsoon isaanis kuftee sigale karaan jaalshanii fi jaal agdis simalisi kun itti fufee kan goota jaamu isaanii malee marroon no ela amma kana beektaa yoon kuni oromoo keessatti eenyu amanamaani yoo duu baatee amanamaani yoo duu baatee marroon yoo marroon karaa isaa kun karaa isaa kanaan milkaa'e goota yoo hin milkaa'e oromoo keessatti amanamaani eenyudha boona qabsoo oromoo keessatti amanamaan eenyudha amanamaan kan waan oromoo fayyadu godhedha siisireesaayyee amanamaa jechuun nama yookiin irratti wareegame yookiin nama galmaan ga'edha akkanuma ani maalin jedhe so kanaafiyyoo nama akkan jette kana miti so amma yoo fakkeenyaaf ati yoo irratti wareegamte jaalmarroon akkamittiin gootummaan sarraa mulqamare yoo kana achi sabaaf hin dhaabbanne sabaaf yoo laal yoo oromoon itti garagalte namni hundi itti garagalee jaalmarroon kan kufu ta'e kophaa isaa kan ta'e inni gootin ta'u qaba. Inni kun islaayyuu tokkoffaa irratti gaafa qabsooftu yoo natti galagalee yoo ta'e deemuun qabdata ayidooloojii kee baasta sabatti eegalee. Egaa yoo ayidooloojii kee saba biratti fudhatame uummati naan ta'u jedha fakkeenyaaf. Wanta naan ta'u jedhee taanaan immoo silayyuu bakka hin ta'u jedheera bakka dhiiseera. Sanii jecha jira biranii. Sanyiin dhiira ta'uu danda'u kaachitti biroo. Bakka ta'e gale malee kaadiidhaan inni koo. Akka yaadatti boonaan immoo. No. Fakkeenyaaf gobanaa daaceedha mootummaa faana ta'uudhaan uummata oromoo kana darare amma akkoonni warra uummata oromoo dararan faana dhaqee ta'e bara. Amma dhaggeeffatu amma yeroo ammaa kanatti gobanaa daacee goota Itoophiyaati. Boona. Akka yaadatti. Afrika ajandaa keessan jijjiiraa baatee boona. Eessi rakkoo qabu boona. Dhaggeeffadhu maaltu baatamu seenatti agarsiisi qaruuratti. Boonaani garraamummaa isaa miskiinummaadhaanitu siyaasa kana ilaalaa jira sii galee garraamummaa dhugaadhaanitu. Boonaan herbuu laalama naannoo nyaata gurguddaa nyaachuu hin dandeenye. Boona ani boona baay'ee si kabaja gadadis. Boona baay'ee si kabaja ati miskiina walla dhugaa rabbiin siif mati baay'ee miskiinadha dhugaa rabbii boona. Serious maal beektaa ati sammuusa Ameerikaatti guddatte sanaan yaadaarta. Egaa akkasuma yaadu miti kaa itoo Afrikaa keessarra biroo. Maal jechuudha? Warra Afrikaadhaas ati yaadaartu kan Ameerikaa keessatti yoo ta'e malee Afrikaatti dhugaan jijjiiramu. Itoophiyaa dhaggeeffadhu. Itoophiyaa bakka waaree barbaadeetu lafa jiramu kan eenyu gobanaa daacee barbaadeetu lafa jira. Kamtu lafa jira?
Atamma waan itti beekuu qabdu. Mootummaa nama raraa irta dhugaa booda. Afrikaa waa'ee hirbuu fa'aa namni beekna nama fakkeenyaaf namoonni baay'een waa'ee hirbuu fa'aa hin beekani fakkeenyaaf namni gaafa harka kennu yookaan gaafa gantuu ta'u yookaan goota ta'uu miti akkamitti akka jireenya saree akka jiraatu fakkeenyaaf namoonni baay'een gaafa sii galee hirbuu nyaatanii saayikooloojikaalii baay'ee miidhamu baase wayi sammuun isaanii baay'ee jeeqama warra achitti du'an garuu dhugaadhaaf gaafa du'an goota warra jedhamanii warra gartee kaayyoo irratti cicchanii kaayyoo irratti du'an malee warra baqatee galee immoo lunna jedhama afaan oromoo warra barsiisan. Goolliidhaan nama injifate malee nama Gabeessa jedhama. Injifachuu jechuun akkam jechuudha beektaa boona. Fakkeenyaaf ati meedaa paasii hidhattee yoo tapha sana dhiiste forfee jedhama baqattee baatee jedhama. Injifatte jedhama. Garuu taphattee yoo tapha sana xumurte wayi hin mo'amte wayi hin mootee jedhama. Kan lamaan baasaa. maali Oromoon amalan taane qabu beektaa nama injifatame goota jechuu jalqabde namni injifate gootaa miti. Eenyudha kan injifatan? Oromoo guutuu injifatame gaa. Leenjisoo diigaa bakka ruwaadha hundi isaanii warra injifatame. Isaan ikkoo akka tafaan kana hasaartu kan warra godhe dabara. Akkamitti injifataman jetta? Ituu isaan ittiin qabsoomne teetti naasoftotar. Obboleessa kiyya bara dhageeffadhu ka. Miskiinam boonaa ollaa Dhageeffadhu. Waan jaalmarroon gaafate deebii tokko deebisanii beektaa jaalmarroon. Walaa dhageeffadhu. Nama milkeessedha. Kanarraan kana fi namni irratti wareegame namni saba isaaf wareegame goota miti jechaadha. Miira kee dhageeffadhu. Kana jechuun Hacaaluu Hundeessaallee goota miti jechaadha. Miira kee tasgabbaa'e obboleessa kiyya. Waan jaalmarroon jedhe tokkoon waan bareedaa jedhe beektaa. Jaalmarroon gaafii gootummaa gaafate. Ani inni maal jedhanii beektaa? Ani akka nama tokkootti goota ofiin hin jedhu Oromoon gootas ni qaba jedhee yaadu jedha. Goonni kan akka Minilikii jedhe saba isaatiif goota siidaa isaa Oromiyaa keessatti dhaabatee jira. Sirna isaa lafa kaa'ee uummata isaa olaantummaan kabachiisee jedha. Nuti hanga amma goota hin qabnu jedhe jaalmarroon. Kun maaf akka dubbatame beektaa? Jeenaa fi goota addaan baafachuu qabna. Nuti jeena hedduu qabna garuu namni injifatee Jagna jechuun maal jechuudha? Jagnaan afaan maaliiti? Jeenii afaan Oromoo obboleessa kiyya. Nurraa liqeeffatanii. No, kunis bara obboleessa kiyya. No. Atamma maali? Jeennaaf goota adda baasuu qabnaatti jagna jechuun afaan Amaariffaadha. Jeena nurraa fudhatan obboleessa kiyya nurraa fudhatan. Okay, fudhatan sana fudhatani. Liqeeffatani. Afaanni kamuun liqeeffatama bara afaan akka guddaa addunyaatti jiru liqeeffatama. Walirraa liqeeffatama. Qo'ee gaasiifannaa liqeeffatu. Amma ati akka yaadaa jirtutti jechuudha. Goota kan jedhamu warroonni sun goota jedhamanii jetti. Warroonni sun kan jedhamu kan siyaasaan ilaalcha isaa kaayyoo isaa galmaan gahee fiinxa baasee injifate kuunni. Isaan ikkoo itti dabarsan dhalootatti dabarsan ammayyuu milkoon sana milkoofsuuf kan hin marroon fa'aa qabsaaran. Goonni hin jiru bakka sanatti. Maal jedhamu warri afaan kanas itti dabarsanii laatan? Warra qabsoof du'e jeenatu. Qabsoon ajjeese jeennan jedhin goota malee jagna jedhin. No, jeenata. Warri boona maal beektaa afaan Oromoo akkati dubbattuuf warri kun qabsaaniif sibiraan gaanii utuu isaan siif hin qabsoomne siif hin duuneeti atarraa afaan biraa dubbatta. Jeena gaa inni isaan jeena. Jeennan jedhin goota jedhi. Gootaa miti kan. Goota. Leenci. Jagnaa jechuun jagnaan afaan Amaariffaati. No, afaan Oromooti jeena jechuun. Jeena jechuun hiikamsaa gootuma jechuudha. Yoo ta'e immoo utuma ta'e iyyuu. Ayyee leencoota. Leenci. Ilaalcha bakkaayyoon isa irra darbee inni isaaf jagnaa. Atamma maal beektaa? Ilaa. Isaan kun maal godhan beektaa? Leenjisoo diigaa, bakar waareen fa'aa warroonni gurguddoon kun maal godhanii? Namni sirna kufee namni mo'amaadha malee mo'aa miti. Goota jechuun isaan kun ikkoo nama mo'ateetu goota bara. Na dhaggeeffadhu. Isaan kun ikkoo hin mo'atani malee mo'amne bara. Kamitti mo'atan? Biyyee isaanii irratti cunqurfamanii. Biyyee isaanii irratti cunqurfamanii afaan kana dubbatin nan dubbadha jedhanii sababa dubbataniif miidhamanii waan qaban nuraan ga'an. Anaafsitu goota miti. Dhaggeeffadhu sittan hima. Isaan kun waan danda'anii lolaniititu irratti du'anis biraan kaan. Kanaafiyyuu goota jedhamu. Isaan du'anii gootan jedhaman taanaan fakkeenyaaf namoota akka Hacaaluu faallee namooti warrooti Oromoof qabsaan illee gootan jedhamanii jechaadha. Kara salphaa. Dhugaa walitti himuudha. Dhugaa walitti himu. Ta'uus billaahi. Dhiisi baqqaatii
Ela kana marroje ani ninde gare. Marroon wajib marroon kana maaf dubbate beektaa miira kamiitiin dubbate beektaa motiveet seedhan tokko beektaa fakkeenyaaf. Anis miiruma isaaniitiin dubbachuu jira bar miiruma isaan laal. Inni kan jechaa jiru gootiin jiru kan inni jechaa jiru nuti goota taane akka sana gochuu qabnaadha kan inni haasaati. Akkam moomu malee goota jechaa jiru. Fakkeenyaaf boona. Minilikiini Oromoo cunqursee Oromoo irratti siidaa isaa dhaabbatee saba isaatiif hojjetee isaaniif gootadha akka sana ta'uu qaba nama akkasiitu goota jedhamaa jette. Oromoon immoo sana gochuudhaa fi ganaa qabsoorra jira jechuu isaati jaalmarroon nuyi ganaa akkas hin taane sana ta'uu qabnaadha. Gaafa san taane goota jedhamna malee hanqa san ta'initti namni yaada isa dhageeffadhu laal. Namni sirna isaa tumatee lafa keenya laal goota jechuun nama moo'ee bara. Sirna isaa kam maanni sirna akkamitti sirna dhabne Oromoon sirna qabu bara. Sirna keenya tumannee lafa keenya. Sirna lafaa qabna garuu akkatti baasnu hin qabnu mootummichi immoo sirna gaafa baafna sani goota jedhamna gaabbalesa keenya. Amma warri qabsaaran maal jedhamuudhaan gaafa. Warri qabsaaran akkas dubbattu warri godhan akkas aadaan sun fakkeenyaaf aadaan Boorana keessatti Gujii keessatti tikfamee waggaa 700 wayii oliif tikfamee ta'aa jiru. Aadaan sun seerri sun amma tumamee jira Oromoon tubbuleeyyuu sirna gadaa sanaa tubbuleeyyuu addunyaa irratti ajab kan nama jechisiisu. Diigalee guutuun Oromiyaa jechuudha. Garuu isaan ammayyuu tiksanii Oromoo biraan akka ga'u gochaa jiru. Aarsaatti kaffalanii abbootiin gadaatu ajjeefamanii mootummaa kanaan jechuudha. Diigalee tiksanii maal gochaa jiru? Nu biraan ga'aa jiru. Isaan kanaan goota hin jettu taanaan ati silumayyuu nama tokkoon goota jechuutu sitti cimaa jechuudha walumaa galatti. Obboleessa kiyya laal amma nuti laal amma laal ani amma wallahi dhugaa walitti himu. Dhugaa walitti himuun barbaannu irra dibaa. Imaarra malee himi malee rakkoon qabu. Jirra bar. Osoo waata kan hojjetu wal gammachiisu jirra bar. Maal hojjenne? Noo kaal maal hojjenne? Dhugaa rabbii boona. Yoon ajandaa keessatti leebiyaa No. Like no. Ummata keenya laal. Sosobaa akka feetanitti garuu ani. No dhugaa rabbii namni si sosobu jiru bar. Maal goona? Sosobu jirtanii bar laal. Namoota well like listen. Moomaa turree moohamu jirra. Hogguu moomne nutillee moonee jenna malee hogguu hanqa moonee akka namni moohame akka nama moohaa. Garuu bari injifatamuun lugnummaa miti kan lugnummaan kan harka kennateedha fakkeenya. Dhiisanii galuudha laa kan addasii baasnaarraa. Okay. Egaa arsii fi dhageeffadhu qaba. Arsii fi harargeen kufteerraa akka hariyaatti qabsoon eega kee. Waggaa meeqatu dabare isaan gidduutti? Waggaa 100 bara. Jaarraa Boona tokkoffaa baay'ee boona sammuu kee ban inni jalqaba. Inni lammataa immoo dhaggeeffadhu. Siigalee amma fakkeenyaaf akka namni si dhaggeeffatuuf carraa kennu. Akkasumallee immoo atillee ofii keetii nama dhaggeeffadhu. Dhaggeeffachuu qofaa osoo hin taane hubannoodhaan nama hubachuuf yaali. Siigalee nu waa'ee nu naasaa jirru karamirraa ati wanta taasaa jirtu karam. Siigalee atama fakkeenyaaf jechaadha kabaja abbaan kee qabu abbaan kiyya naanna dhalchinee abbaan kiyya na dhalchuun iyyuu gootummaa miti jechaa jirta kara biraa sababni isaa ati nama tokko nama akka afaan keetiin dubbattu akka aadaa kee beeksisu akka eenyummaa kee ganamaatti deebi'e tokko si gargaare siif jecha wareegame tokkoon siif gootummaan hin malu kan jettu yoo taate abbaan kiyya yeena dheesheera abbaan kiyyallee anaaf goota miti jechaa jirta. Okay. Abbaan kiyya kan afaan kiyyaa soona godhe akkan asiin gahee biyyuma kiyya keessatti ilaalcha gadigaloo qabaachuu kiyya sigalee akkana godhe sigalee kuni ayyee abbootiin amaaraa waliin warri biyya keenya keessa dhufanii olaantummaadhaan gubbaa jiraataa turan isaanuu sadarkaan isaanii maloo kun. Dhalaa boona wanta dhalaa akka bira beektaa isaan bitaa turan miti. Maalin bitaa turan afaan qawweetiin saba kana bitaa turan Oromoo keenya jechuudha. Okay, yoo keenyaan goota jennee kan isaaniitti maal jenna? Isaan naaf diina kiyyaa uummata isaaniif immoo goota isaanii. So isaan gootummaan isaanii walqixa kan Oromootiif kan isaanii walqixa. Isaaniif akka kan isaaniif jammara akkamitti wal qilleessee yaaddati kan isaanii kan kee dabara. Kan isaanii faayidaan abbootiin isaanii faayidaan abbootiin uummata Itoophiyaanizimii fi Oromummaatu siin beektaa wal jala si jalaa dheerana fakkaata beektaa. No wal jala dha'uu miti kan dhaggeeffadhu. Faayidaan abbootiin Amaaraa jechuudha nafxanyaa
isaaniif gootee fi kan abbootiin keenya nuuf godhe kamtu caala? Kamiin waliin madaalaa taati. Obboleessa kiyya maal jechuun maal waliin dhaggeeffadhu. Anamma dantaa kana maaraan qabu biro. Kan isaaniif kan godhame isaaniif godhame. Inni Oromoon keenya godhe immoo anaaf godhe. dachii keenya irratti godhanii barsan. Dachee keenya irratti godhan miti. Darabee kenni namoota darabee naasofne yoo fuune warra dachee keenya irraa akka ka'uuf qabsaamaa jira moo hin jiru boona. Hanqa immoone ka hanga amma bar yeroo amma immoone miti immoone ituu immoo maaf fiigee galaadhaan sanyiin gaaffiin keenya maaliif fiigee galeedha ituu immoo maaliif fiigee galeedha ni ummata isaatu gali jedheen qaba ati kanaaf iyyuu galluuree hundi keenya moomne gaaffiidha dhaggeeffadhu ka obboleessa kiyyaadha Yooni dhaggeeffadhu boona waa tokko siima Oromoo mee bisirrii beekuu dhiisuu barta Oromoon durii ajjeesaa dhabeetta bosona deemee ajjeesa leenca fa'aa bosona fa'aa jechuudha jechuudha leenca fa'aa qeerransa fa'aa ajjeesa. Paawuritti godhe haala yaabbe yoo osoo nama ajjeesiin galee namatitti kolfawwanna ta'eef hin galu waggaa tokko fa'aa ta'a bosona keessa ajjeesuudhaaf hin galu yoo galillee gaafa geeraraa tarree taa'ee hin geeraru kana aadaa Oromoo duudhaa Oromoodhaan sitti himaa hin jira. Akkuma kana atillee jechuudha kaayyoo kee keessatti waan tokko nan hojjedhattee waggaa murteessitu yookaan barnoota irratti ta'uu danda'a yookaan waanuma jiruu idilee kee keessatti hojjettu irratti wanni sun gaafa galma siin geenye si jeeqa sammuu kee yookaan immoo wanni tokko yeroo sitti dhaga'amaa jechuudha. So tarree hin guunne yookaan immoo sadarkaa sanarra hin geenye waan yaaddisan bakka yaaddisan hin geenye wayyaan kenna kee ta'uu mala yoo osoo tattaaffattuu si jalaa diddee rakkoo miti ati garee kee baatetti wanna ta'e. Garuu yoo rakkina mataa kee ta'ee dadhabbii mataa kee yoo ta'ee hanqina sitti dhaga'amaa jechuudha. Ammoo lola keessatti immoo wayii onnee si barbaachisaa, tooftaa si barbaachisaa, ejjennoo si barbaachisaa, kutannoo si barbaachisaa. So warri qabsaan yeroo baay'ee aarsaa kana kaffalaniitu akka oduu odeessu qofa osoo hin taane ulaagaalee baay'ee qabaa jechuudha. Wayii maatii keetti miti biyyaaf dhaabbattu immoo si galee maal jedhama haamilee biyya sanaa qabattee jirta si galee sabboonummaa kee yoo duute illee si galee achitti yoo duute iyyuu irra maqaa qabda jechuudha achitti yoo duute iyyuu goota jedhamta yoo galte garuu lunna jedhamta yookaan gowwaa jedhamta gowwaa taate dhalachuu irra immoo jaamaa taate dhalachuu jedha beekaan tokko nummaa gowwaa ta'uu hin qabnu abshaala ta'uu qabnu dhaloonni nu jiru jechuudha gowwaa ta'uu jechuun waama namni tokko yoo galee maaliif akka galee hin beennu maaliif akka bahee hin beennu soo kana beekuudhaan kan jirru malee haa ta'u rakkoo hin qaba karaatti itti deemte kan hoddeeme sirriidha yoo ta'e haa ta'u amma fakkeenyaaf atti waan sitti mul'atu caalaa osoo hin ta'in ofii keellee bira geessuu dandeessu jechuudha sottee wantoota kanneen ilaalte bira ga'uu dandeessa yaada kee rispektiin godha garuu immoo sirrii miti yaadnan qeeqa yaada kee maaf dubbatti hin jedhu garuu yaada dubbatu sana ilaali xiinxalii sirriitti hubadhu dubbadhu siin jedha obboleessatti garuu akka Oromootti gaaffii qabna waan ta'eef wanna galluu fi wanni nu galchullee hin jiru qabsoo irra caalaa iyyuu qabsoo finiisuu qabna Oromummaa finiisuu qabna akka Oromootti yoo ta'an jechuudha. Gaafadhu gaaffii kennu hin danda'u yoo ta'e siin deessa yookaan achi warra kana ishii deebisan ayyee. Deeggarsi fudhatamaan jechuudha. Fudhatamaan waraana waboo Oromoo biratti ol ka'aa deemu jira moo gabbu'aa deemu jira? Gaaffii irra deebii. Waraanni waboo jechuudha. Oromoo keessatti deeggarsi isaanii ol deemaa deemu jira moo gad bu'aa deemu jira? Deebisa. Oromoo keessatti kan egaa isaanii kana maybe ani staatiksii kana illee hin hojjenne garuu persentiidhaan sitti himuu hin danda'u. Kan egaa maybe warri kana hojjetanii ogummaa kana irra qabanis himuu danda'anii fakkeenyaaf warri galii ilaalchisee moo yaadaan ilaalchisee moo akka ilaalcha kiyyaatti yoon sitti hime just waan saayinsiidhaan mirkanaa'e osoo hin taane akka ilaalcha kiyyaatti yoon sitti hime hundi keenya iyyuu hin beekna waan ta'eef baay'ee ol ka'e. Dur shanee jedhamna amma 50 ol ta'e waraanni bilisummaa Oromoo. 50 miliyoonii jedhame amma. Yaa saniifuu baay'ee salphaadha dee yaada boonii kiyya gaaffii kana. Namni deebisu yaadu dhugaadhaan qulqulluudhaan adeemsa duraan dhaggeeffatu. Boona baay'ee yaadne asirratti jechaadha. Fakkeenyaaf ati waraana bilisummaa Oromoo fi deeggarsa uummataa irratti gaafa deemtu waraana bilisummaa Oromoo fi kan mootummaa wal bira qabdeen ilaalin sababni isaa kan mootummaa shanis jiraatu kudhanis jiraatu damni bee mirga mootummaa deeggaruuf mirga ibsachuu qaba maaliif waraanni bilisummaa Oromoo maaliif mootummaa deeggarte jedhee uummata hiriira beekan walitti qabeen duguugu.
Garuu akka waraan bilisummaa Oromootti immoo waraan bilisummaa Oromoo nan deeggaraa osoo hin taane deeggaraan mararfannaa irra hin caala. Niin mararfadhe jetteenaan atillee wareegamaaf qophooftaa jira. So kanaafiyyuu sana waan waraan bilisummaa Oromoo keessa uummata Oromoo beeka. Gadi Deebiin deebisnaatis. Ol ka'u jira moo gad bu'u jira? Boona. Akka malee ol ka'aa jiran jedhani maaliifi sabni kun aarsaatti kaffalaa sababa jaallatutti. Tiigalee haati Oromoo kan isaan mucaan kee waraana waboo jira jedhanii hidhaa baasanii ajjeesanitti abbaa Oromoo akka isaan dararanitti sababa mucaa isaatti sababa inni jaallatu jechuudha. Tiigalee itti kaffalaa jira aarsaa sababa jaallataniifidha. Oromoon kun guutummaan isaa baay'ee isaa keessa yoo dhattee ilaalte jaalala waboo qaba garuu naasa hin dubbatu maaliif mootummaa biratti lafa buuta waan ta'eef jechuudha. Even akka mandara keessatti yoo ilaalte biyya keenya amma waboo deeggarta jedhamee shakkiin sirra jira taanaan dur mootummaan naannoo kee buufate waraanaan hin dubbattu. Garuu maal jettaa inni kun yoo dhufee bishaan laattaa inni kun yoo dhufee bishaan laattaa nagaa kee cal jettee jiraatta. Maal lamaanuu xiitii baatanii dhufu waan ta'eef jechuudha. So jaalalli yookaan fudhatamummaan isaanii guddaadha. Maal ejjennoo isaan irraan ka'amee jechuudha. Gocha isaan godhan irraan ka'amee kan dabalaa jira jedhee nama akka kooti yaada kooti garuu. Afrikaati yoo. Okay, ani yaadi kiyya yaaduma warra kaan ijuun baay'ee wal fakkaata kan yoon ijjinis baay'ee dabalaa jira. Maaliif yoo jette waan mootummaan uummata irratti raawwatu akka uummati waraana isaa deeggaru godha. Uummati Oromoo waraanni mootummaa akka daangaa isaa tiksuu hin dandeenye nageenya isaa tiksuu akka hin dandeenye argeera waggaa ja'an kan. Mootummaa mataa ofii utuu qabaate Oromoon hin qalamuu hin ajjeefamu gaaffii bara baraan gaafataa ture san ammas gaafachuutti fufu ture. Kanaafi deeggarsi uummati Oromoo waraana bilisummaa Oromoof gochaa jiru akka malee dabalee jira. Biyya alaatti yoo hordofta ta'ee torban lama dura deeggarsa gaafatanii sa'aatii lama keessatti qarshii guddaatu walitti qaban. Kanaaf dura wanta akkasii ji'a tokko keessatti hin ta'u ture. Ture dhaggeeffadhu siin xumura. Ani keessaan jiratu jechuudha. Okay, galatoo. Sun kan siibsu akka uummata Oromoo baay'ee waraana isaa deeggaraa jirudha. Haasaa Shimallis Dheengaddaa dhaggeeffadhu. Caasaa mootummaa akka diigamee jiru, humna mootummaa ol ta'anii akka jiran, Shimallis waan inni naqamte taasa'ee waraanni kun humna keenyaa ol ta'ee jira. Caasaa gandarraa diiganii jiru jedhee mootummaan sadarkaa harka kennachuu irratti haasaati jira. Kun maal ibsaa waraanichi akka inni jabaataa jiru, humna guddaa horataa akka jiru. Gara oliitti yoo dhufte sanyiin Shimallis fa'irraa ajaja fudhatee caakkaa keessa socho'uu hin dandeenye. Maaliif? Waraanni bilisummaa Oromoo caasaa bulchiinsaa inni qabu, basaasa inni qabu, namni isa keessaa yoo miliqee haga inni Finfinnee galutti jala bu'ee ari'ee galchee deebi'aa jechuudha. Kan si agarsiisu uummati tuulama keessa jiru sun waraana kanaa wajjin hojjetee qaama isarraa fottoqan basaasa kenneefi akka isaan achi keessa deemuu hin dandeenye godheetu caasaa waraana bilisummaa Oromoo ofitti fudhachuudhaan aantummaa argisiisurraa akka dhufeedha jechuudha. Waan hiriiraa irra deebitee kaasteetta dhugaa dubbachuuf hiriira dirqamaan baasu VOA faa dhaggeeffadhu. BBC Afaan Oromoo dhaggeeffadhu. Mandiitii naannoo kaampii waraanaatti walitti qaban uummata. Isa booda sagalee dhageessisaa magaalaa keessa deemaa jedhanii duukaa deeman. Namni fedha isaatiin gadi ba'ee waraana kanan balaaleffadhaa jedheen jiru. Ammoo akkuma sila siin jedhee uummati Oromoo irra maal barbaaddatu jedhanii isa ajjeesuun nan ajjeesin jedha malee lakki mootummaa kana narraan tuqin hin jiru. Sababiin isaa waan inni gaafate deebiin laanneef mootummaan ilmaan Oromoo irra humnaan qabamanii waraanatti ergamaa jiru. Barnoota wanti jedhamu hafeera kufee jira. Sirna fiudaalaatti achi deemaa jirra. Ijoollee kaabinee qofa kan barnoota